Akkasumas isin dubartoota nana, warra dhiiraa keessaa kaan dubbii Waaqayyoo hin amanne yoo ta'an iyyuu, isin waan tokko utuu hin dubbatin amala isin warri haadhota manaa isaanii taatan argisiiftaniin akka mo'amanitti abboota manaa keessaniif abboomamaa. Isaan amala keessan isa qulqullaa'aaf isa sodaa Waaqayyoo argisiisu hin argu. Of kuuluun keessan wanta alaan mul'atu mataa tottolfachuudhaan, warqee naqachuudhaan, uffata babbayeessa uffachuudhaanis hin ta'in. Garuu of kuuluun keessan inni hin banne keessaa namummaa keessan isa dhokataadhaan haa ta'u. Kunis hafuura garraamummaaf gabii isa Waaqayyo duratti guddaa gati jabeessa ta'e sanaan haa mul'atu. Bara duriitti dubartoonni Waaqayyoof qulqullaa'an isa abdatan akkasitti abboota manaa isaaniitiif abboomamuudhaan of kuulaa turan. Saaraan akkas Abrahaamiif abboomamaa, gooftaa koo jettee isa waamaa turte. Ammas isin gaarii yoo gootan, doorsisa tokkos hin sodaattan yoo ta'e, ijoollee ishee ta'uu keessani.